Bilbila kee qofaan maallaqa argadhu barra 2026 bara bilbila kee qofa fayyadamtee maallaqa itti argattu akkasiif ta'u abdiin qaba. Bilbila kee qofa fayyadamtee maallaqa guddaa argachuu yoo barbaadde viidiyoo kana hanga dhumaatti hordofi. Nagaa isin irraanfanne nageenyi koo bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu. Maatii tarkaanfii bilbilli harka kee jiru kun yeroo keessi jalaa fixaa jira moo maallaqa siif argamsiisaa jira? Ati hundiif gaafadhu. Bara 2026 keessa jirra. Yeroon bilbilaan tiiktookii qofa iskrool godhaa oolan dabreera. Har'a icciitiiwwan yookiin dhoksaawwan namoonni baay'een sitti hin himne kan ati bilbila kee qofaan Itoophiyaa keessa teettee galii dabalataa itti argattu shanin siniif qabadhee dhufee jira. Maaliif bara 2026 filatte jettanii yoo na gaafattan sababni isaa dandeettiin fayyadama intarneetii fi kaffaltii dijitaal ta'e Itoophiyaa keessatti baay'ee bara itti babal'ate waan ta'eef. Kaayyoon koo har'aa ati viidiyoo kana ilaaltee yoo xumurtu tarkaanfii jalqabaa hojii kee itti eegaltu akka beektu gochuudha. Bilbila kee qofa fayyadamtee karaalee maallaqa ittiin argattan keessaa inni shanaffaan immoo isa namni hundi itti dogongoru garuu isa maallaqa guddaa qabudha. Qabxiilee shanan kanatti fayyadamtee bilbila harkaa qabdu qofaan maallaqa argachuu barbaadda? Yoo akkas taate mi'aa eegallu. Qabxiilee shanan ansi dhiyeessu kana hojiirra oolchitee bilbila harkaa qabdu qofaan maallaqa dabalataa argachuuf qophiidha? Akkas taanaan mi'aa eegallu. Bilbila harka keetirraa qabdu qofa fayyadamtee karaalee shanan maallaqa ittiin argattu keessaa inni tokkoffaa fi jalqabaa artificial intelligence yookiin AI fi freelancingidha. Bara 2026 keessa AI yookiin artificial intelligence'n gargaaraa kee isa guddaa fi isa jalqabaati. Fakkeenyaaf namoonni biyya alaa yookiin daldaltoonni biyya keessaa loogoo, baanarii yookiin barreeffama beeksisa hojii isaanii ibsu gosa hojii isaaniitiin hojjechiifachuu barbaadu. Yeroo kana isaan nama loogoo yookiin baanarii hojii isaanii saniif isaan barbaachisu hojjetuuf maallaqa kaffalanii hojjechiifatu. Kanaaf kan bara 2026 AI yookiin artificial intelligence'n gargaaraa kee isa guddaadha kan jennuuf. Ati dandeettii giraafik diizaayinii qabaachuu sin barbaachisu. Canvaan siif jira. Canva AI fayyadamtee yaada namoota loogoo yookiin baanarii barbaadan erga hubattee booda yaadicha akka Canvaan hubatutti itti galchitee loogoo yookiin baanarii bareedaa uumuun namoota irraa maallaqa dabalataa argachuu dandeessa. Inni biraa ChatGPT fayyadamtee ammoo biloogii yookiin iskiriiptii barreeffama garaagaraa barreessuun kaffaltii weebsaayitoota akka Fiverr yookiin Upwork irratti argachuu dandeessa. Bilbila kee qofaan hojii kana hojjettee qarshii kee gara teeleebirree yookiin baankii keetiitti tiraansfer gochuun ni danda'ama. Namni dandeettii kee barbaadu addunyaa guutuu irra jira beeki. Si qofaatu jalqabuu dhabe malee. Bilbila kee qofa fayyadamtee karaalee maallaqa ittiin argattan shanan keessaa lammaffaan content creation. TikTokii, YouTubii, Instagramii yookiin Facebookii irra scroll gochuun qarshii namaaf galcha malee siif hin galchu beeki. Maaliif namni biraa sitti kolfaa? Maaliif ati kolfisiiftuu hin taatu? Fuula kee agarsiisuu hin barbaaddu taanaan viidiyoo waa'ee barnootaa, seenaa yookiin dhimma addunyaa irratti hojjedhu. Bara 2026 keessa YouTube monetization Itoophiyaa keessatti baay'ee salphateera. Viidiyoo gaggabaaboo shortis hojjechuun hordoftoota baay'ee horachuu dandeessa. Canva irratti taampileetii qophaa'aa fayyadamtee viidiyoo keetiif taampileetii miidhagaa hojjechuun viidiyoo ajaa'ibaa hojjetee maamila baay'ifachuu dandeessa. Yaadadhu konteentiin kee maallaqa kee. Viidiyoon ati har'a hojjettu waggaa muraasa booda qarshiitti siif jijjiira. Bilbila harkaa qabdu qofa fayyadamtee karaalee shanan maallaqa ittiin argattu keessaa sadaffaan affiliate marketing. Dhaabbattoonni biyya alaa kanneen akka Alibaba yookiin daldaltoonni biyya keessaa liinkii riferaalaa siif kennu. Fakkeenyaaf uffata bareedaa yookiin bilbila tokko Facebook irratti beeksistee namni liinkii kee sanaan seenee yoo bitate ati kaffaltii parsantii 10 hanga 20 argatta. Ati meeshaa hin bitu, meeshaa hin feetu, meeshaa hin gurgurtu. Ati kan dalagdu liinkii isaan siif kennan qofa qooda. Inni kun halkan ati nagaa keetiin raftee osoo jirtuu qarshii siif kaffalaa jira beeki. Bilbila harkaa qabdu qofa fayyadamtee karaalee shanan maallaqa ittiin argattu keessaa inni afuraffaan sooshaal miidiyaa manaajimentii. Daldaltoonni baay'een Facebook yookiin Instagram isaanii akkamitti akka hojjetan hin beekan. Mee suuparmaarkeetii yookiin hoteela naannoo kee jiru ilaali. Sooshaal miidiyaa qabu? Yoo qabaatanis guyyaa guyyaan poostii godhu walumaan kan beeknu ta'a. Ati dhaqii peejii keessan ani isiniif hojjedha jedhii gaafadhu. Guyyaatti suuraa tokko kaastee kaapshinii bareedaa itti barreessitee
poosti gochuun si'atti qarshii 3,500 irraa fudhachuu dandeessa. Haala kana dhaabbata 3 qofa yoo argatte si'atti qarshii 15,000 bilbila kee qofaan. Kun hojii boonsaa, hojii salphaatti si jijjiirudha. Bilbila kee qofa fayyadamtee karaalee maallaqa ittiin argattu 5 keessaa inni 5ffaa fi inni dhumaa kiriptoo fi digital saving jedha. Kiriptoo inda digital saving. Inni kun isa hunda caalaa xiyyeeffannaa barbaadudha. Bara 2026 keessa gatiin maallaqaa jijjiiramaa jira. Qarshii kee baankii keessaa kaa'uu qofa osoo hin taane digital dooraa itti bittee Binance yookiin waaleetii kee irratti seef gochuu baradhu. Of eeggannoo cimaa. Inni kun barumsa gaafata. Yommuu gatiin doolaaraa dabalu maallaqni kee ija kee duratti osoo ati ilaaltuu dabala. Kun financial freedom yookiin bilisummaa qarshii argachuuf furtuu jalqabaati. Garuu jalqaba irratti maallaqa guddaa hin galchine. Barumsa itti dabalachaa deemi. Gaafa barumsa kee guddifachaa deemte haaluma salphaatti akkamitti akka maallaqa kee dabalaa deemtu hubatta jechuudha. Egaa amma mala 5 kana beekteetta. Garuu yaadadhu beekumsi bilbila kee keessa jiru hojiitti yoo hin hiikamin bu'aa hin qabu. Tarkaanfii jalqabaa har'uma fudhadhu. Akkaawuntii tokko banadhu. Viidiyoo tokko hojjedhu yookiin daldalaa tokko dubbisi. Mala 5 kana keessaa isa kamtu caalaatti sitti tole? Komentii irratti nuuf barreessi. Tarkaanfiin hunda keessaniif deebii ni kenna. Jireenya kee jijjiiruuf murteessitee taanaan sabiskiraayib godhii maatii tarkaanfii ta'i. Hiriyoota kee warra iskroolingii irratti yeroo fixaniif sheer godhi. Nagaatti tarkaanfii itti aanuun walitti deebina. Yoo Rabbi jedhe.